barreen darbe mootummaan jijjiiramaa erga dhufees ummanni qabeenya qabu akka laalu, horata qabu akka laalu, sirna isaa fi aadaa isaa, duudhaa isaa Oromoon duraan bu'uurarra qabu akka laalu, humnoota waloo sadiin akka mootummaa naannoo Oromiyaatti caffeedhaan labsamanii hojii keessa galan keessaa Buusaa Gonofaa isa tokkodha. Buusaa Gonofaa sirna wal gargaarsaa qofa osoo hin taane hawaasummaan hawaasa uummataa akka walitti hidhamu, saba qofa keessatti osoo hin taane namaaf akka yaadu, amantaadhaan kan gargar hin baasne, akkuma uumamaa namni waa qabu nama hin qabne akka arguu danda'u, kan ija qabu kan ija hin qabne akka argu, kan qabeenya qabu kan hojjetee bulu kan immoo hojjechuu hin dandeenye arguu akka danda'u, kan fayyaa qabu kan fayyaa hin qabne akka arguu danda'u, uumamni sirna gadaa keessatti gadi fageenya hin jiru sun immoo ammayyaa'ee kan addunyaan yeroo ammaa kana karaa fannoo diimatiinis karaa adda addaatiin addunyaan itti fayyadamaa jirtu, sirna Oromoo keessatti immoo akka mootummaatti ijaarree isa immoo guddisnee akka biyyaattis itti fayyadamnee olloota biyya keenyaa keessatti illee akka itti fayyadamu gochuudhaaf Buusaa Gonofaa hundaa'ee hojii isaatti erga galee bubbulee jira. Kanaaf kana waliin immoo karoora of danda'u bara kana 2019 mootummaan karoorfate keessatti karaa kamiinuu waan qabnuun of danda'uu qabna, waan harkaa qabnuun nama biraas deeggaruu qabna, waan hin qabne immoo nama biraa wajjin wal sheer gochuu qabna yaada jedhuun deeggarsa namummaa humna ofiitiin kan jedhu akka biyyaatti labsamuudhaaf yeroon sagantaan itti qabamee jira. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti illee kallattiin kun taa'ee itti deemaa jira jechuudha. Kanaaf kanarratti uummanni keenya walii galuun kan qabeenya qabu, kan yaada qabu, kan beekumsa qabu, kan sirna of harkaa qabu, adeemsa kana keessatti hundi isaatu itti hirmaatee sabaa fi sablammii biyya kanaa naannoo keenyaan alallee walitti gurmaa'uudhaan jijjiirama Buusaa Gonofaa keessatti dhufuu qabu hojjechuudhaaf kan deemamaa jirudha. Kanaaf hojiin erga jalqabee bubbulee jira. Isaa kana lafa qabsiisnee hawaasa nu duuban ijaarramee deemu hubannoo kan argatee akka deemu gochuudhaaf kan hojjennu ta'a. Buusaa Gonofaa jechuun duraan dursee mootummaa otoo hin ta'in abbootii amantaatu wanta kana hojjetaa ture, barbaachisaa ture. Maaliif hoo jedhame dhimma lubbuu irratti hojjeta, dhimma namummaa irratti hojjeta, dhimma saba irratti hojjeta, dhimma hawaasa irratti hojjeta. Egaa Buusaa Gonofaan jechuun amma akka barannee akka ilaalletti waggaa 4 keessatti warraajiitu hojjetame. Namni yoo rakkate biyyittii kana keessatti amma yoo rakkate qusabni midhaanii taa'eera jechaadha. Kun booriif yaadu, sigiga lafaan dhufuu danda'a, balaan bishaan dhufuu danda'a, balaa adda addaa, balaa ibiddii dhufuu danda'a. Kana yaadanii midhaan kuusa keessa kaa'anii rakkoon akka hin uumamne, balaan wanti dhufame sun akka to'annaa jala oolu hojjechuun inni guddaadha. Amma waan baay'ee baranneerra, waan baay'ee argineerra, mootummaan akkamittiin akka hojjechaa jiru argineerra. Gara mana amantaatti yoo deemne hojii amantaati kun. Nama rakkatee nyaachisi. Matsaafni qulqulluun abboommii Waaqayyoo maal jedha? Nama beelee nyaachisi, nama eebootee baasii jedha. Achi keessattis immoo ati wanta si barbaachisu hundumaa obboleessa keedhaafis taasiseedha. Ati nyaatta yoo ta'e, ati dhugda yoo ta'e, obboleessi kos inni hiyyeessa, inni kufee sun karaa irratti ni barbaachisa jedhiiti yaadeedha matsaafni qulqulluun. Kanaaf inni kun akkuma abboommii Waaqayyoo, akkuma sagalee Waaqayyoo mootummaanis hojjechaa jira jechaadha. Nutis biyya lafaa kanarra eeggi jiraan biddeen tokko guyyaatti hin finna yoo ta'e, ishee lammaffaa immoo obboleessa keenyaaf kennuudha. Nuti 3-5 nyaannaa taanaan tokko kennuudha. Kanaaf akka kanatti Buusaa Gonofaan biyya keenya keessatti adeemsifamaa jiru amma akka naannoo Oromiyaatti ergitanitti naannoorra darbeet naannoo kan biraa gargaaraa jiru. Kun itti fufuu qaba, itti jabaachuu qaba. Nutis immoo bukkee dhaabachuu qabna. Fakkeenyaaf ani abbaa amantaati. Abbootii amantaa keenya miseensa ta'uu qabna. Mindaa qabna, nyaachaa jirra, dhugaa jirra, obboleessa keenya maali macaafni qulqulluun nu ajaja. Kanaaf gara fuulduraatti daddammaksiina konfiraansii waan adda addaatiin babal'ateet wanti kun babal'ateet abbootii amantaanis ilmi namaa kan jedhame sabni hundumtu itti hirmaachuu jira. Itti hirmaachuun barbaachisaadha. Kanaaf atis anis oo birrii tokko birrii lama waggaadhaan
kuma kudhan kuma shan darban na oote namoota meeqa obaasu namoota meeqa darabaasu namoota meeqa nyaachisu ammam nama iyyeessa gargaaruun immoo waaqa birattis kabaja qaba lammii kee fuuldurattis immoo kabaja guddaa qaba. Kanaaf maal gochuu qabna hundumtu miseensa taanee too hojii waaqa waan ta'eef hojii mootummaa miti hojii waaqa waan ta'eef hojii lammii waan ta'eef hojii sabaa waan ta'eef itti hirmaachuun nu barbaachisa. Buusaan Gonofaa edda hundaa'ee waggaa dur jechaan jira. Uummata keessatti darbee hin jira. Garuu laafatee jira walakkaatti. Sirnoota darbaniin laafatee jira. Namni gara dhuunfaa ofii malee illee gara nama gargaaruutti illee of qabaa ture of qabaa dhufee jira. Sana bira darbee yeroo ammaa kana immoo Buusaan Gonofaa amma sadarkaa qonnaan bulaatti hanga nama dhuunfaatti gadi bu'ee yeroo ammaa kana hirmaannaa guddaa godhee qonnaan bulaan keenyas sababa gibiraan wal qabsiisee illee yoo gibira kaffalu akka Buusaa Gonofaaf illee waa hirmaatu yookaan harjoomuun beeka. Harjoomuu calqabee jechuudha. Bu'aa Buusaa Gonofaas bareeda. Kanaaf yeroo ammaa kana Buusaan Gonofaa waggaa 4 keessatti qabeenya amma kana horachuun qabeenya amma kana amma horee tajaajila deebisee uummatuma irraa fuudhee uummatuma isaatiif tajaajila akka kennu rakkataa akka rakkoo baasu buqqaa bakkatti deebisuudhaan harqalleessa harka wal qabuudhaan nama rakkate kamiyyuu bira dhaabbachuun kun aadaa keenya ganamaatti deebi'uu argisiisa. Akka malee dhimmi kun saffisee jira. Kana caala akka saffisuuf immoo hundumti uummanni keenya bakka jiru uummata saba biyya kanaa keessa sabni guddaan saba Oromoo kanadha. Uummata bal'aa kanadha. Sabaaf sablammiinis immoo uummata Oromoo keessa jirus hedduudha. Balaan gaafa dhufu amantaan filatu, saban filatu, saalan filatu, umuriin filatu. Yeruma waan godhu hunda walumatti qabeetu godha waanta taateef qaamni sabni biraallee namoonni hedduun illee Buusaa Gonofaa kun kan nama hundaa ta'uu isaa beekee deebi'ee isuma kan gargaaruu fi isumaaf kan ta'uu beekee hirmaannaa isaa miseensummaa dabaluudhaan buusii kaffaluu qabullee waan irraa eegamullee kaffaluudhaan kana caala ol guddisuudhaan hanguma guddina keenya akkuma hanguma baay'ina keenya qabeenyaa guddaa soorachuu qabna. Biyyi qabeenyaa qabu birmadummaa qaba, bilisummaa sammuu qaba, kabaja qaba. Biyyi dinagdeen guddate immoo addunyaa gubbaa irratti illee bakka olaanaa qaba. Bakka mataa ol qabatee deemuu danda'a sabni keenya namni keenya mataa ol qabatee deemuu danda'a. Oromoon maal jedha? Otoo goondaan hin dhufiin daaraan akatuu jedha. Maal jechuudha? Otoo rakkoon hin dhufiin waan fala ta'u, waan mala ta'u, waan tooftaa itti ofirraa ittisan uummachuu jechuudha. Kana jechuun Buusaa Gonofaa jechuunis otoo rakkoon hin dhufiin namtolcheenis haa ta'u, balaa uumamaatiinis haa ta'u, rakkoo garaagaraanis haa ta'u, otoo rakkoon hin dhufiin rakkoo kana damdamachuudhaaf, ofirraa ittisuudhaaf, qolachuudhaaf kaawwachuu jechuudha. Kaayii fuudhee Oromoon waan kaayii fuudhe. Wanti kaan gaafa rakkoo nama gargaara jechuudha. Kanaaf kaawwatanii deebi'anii ofumaa itti fayyadamuudha waanta taateef dhimmi kun dhimma jajjabaachuu qabu. Wanta gaarii waan dhalootaaf ta'u, waan dhalootaaf darbu biyya guddattee fi rakkoo dhalootaa dabarsuu miti amma kaayyoon yeroo ammaa mootummaan jijjiiramaas rakkoo dhalootaa dabarsuu otoo hin taane qabeenya dhalootaa dabarsuudha. Beekumsa dhalootaa dabarsuudha. Kanaaf dhaloota kana biyya guddatte kana dabarsuudhaaf immoo rakkoo nutti fayyadamee ittisuudhaafis immoo dhaloota wanti dabarsuu qabnu muuxannoo akkasii wanta akkas gaarii ta'e waan deebi'ee uummatuma irraa fudhanii uummata deebisuu jechuun waan guddaadha. Uummanni waan isaan qisaasessa waan qisaasessan ammoo gara tokkotti fidanii seeratti godhanii adeemsatti godhanii teekinooloojii itti godhanii deebi'anii uummatuma ofii fayyaduu jechuun immoo beekumsa olaanaadha. Wanta taateef kun dhimma filannoo biraa barbaadullee miti akka sirna gadaa keessumaa waa'een Buusaa Gonofaa kan gadaa keessaa dhufedha. Abbootiin gadaa akkuma mana amantaa keessattis wal gargaaraa jedha, rakkataa gargaarii jedha. Isa beela'ee beela baasii, isa daaree daara baasii. Akkas jedha manni amantaas akkas jedha. Sirni gadaas immoo maal jedha? Ol bira hin darbii rakkataa bira hin darbiinidha.
rakkataa bira hin darbiin ofii nyaattee inni agabuun buliin jedha wanta taateef dhimmi kun dhimmi buusaa gonofaa dhimma ijoo fi dhimma guddaa dhimma jaalatamaa uummata keenyaa ta'udha. Oromoon bixxilee jedhu bixxilee masqalaa yeroo masqalaa wanti namni olii kennu jira. Yeroo sana wanti hojii qophaa'e hunduu isa dhabeef qooda waanuma qaburraa qoodaaf. Waanuma qaburraa qoodaaf. Nyaatas haa ta'u dhugaatii dhimma biraa midhaanis waanuma ofii qaburraa sababa godhee sababa masqalaa godhee kennaaf akkasitti wal gargaaraa ture Oromoon. Aadaan kun aadaa Oromoon kaleessa qabuu fi duudhaa ganama isa durii ammaa miti jaarraa 12 dura sanaan durallee Oromoon karaa akkatti wal gargaaraa wal bira dhaabbatee wal gargaaraa ture. Isumatu deemee walakkaatti illee laafina argatu ammuma aadaan keenya laafi ammuma sirni keenya laafaa dhufe ammuma sirnoonni darban mootummoonni darban sirna gadaa irratti duudhaa keenya irratti laaffisuudhaaf hojjechaa dhufan laafee ture malee walakkaatti alaafuu malee kun dur kan jiru dur jedha Oromoon dur kan jirudha. Waan dur jiru sana iddoo isaatti deebisuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Hojii kana immoo isinillee gahee isinirraa eegamu uummata keenya bira hubannoo gahaa akka gahu isinirraallee gahee eegama. Nullee bakka carraa argannetti illee dhimma buusaa gonofaa bu'aasaa faayidaasaa maaliif akka oolullee nutillee kanallee dubbachuu danda'uu qabna. Kanaaf dhimmi hojii buusaa gonofaa baay'eedha hojjechaa jiru. Warra buusaa gonofaa hojjetan abbaa carraa ta'anii warra hojii kana hojjetan cinaa nutis dhaabbachuudhaan waadaan galla waan jedhu qaba. Har'a kana sitti argamneef waa'ee buusaa gonofaa waan jedhu. Kun uummata keenya biratti hubannoo ammamii qabaa? Maaliifi maalirraa ka'ee hundeeffame isa jedhu haqiiqaatti dhugaatti uummanni keenya hubannoo guddaan qabu numarraa kaase. Garuu immoo gaafa dhufnee hubannu sila waan abbaan amantaadhaa muslima ta'u, ortodoksii ta'u, kaatoolikii ta'u, warra pheenxotaa ta'an, kaawunsiliillee ta'u kan hojjechuu qabuyyuu mootummaan naannoo Oromiyaa hojjetee dhaaba kana nu agarsiisa jechuudha. Keessatti dhugaatti nuti akkuma kanatti galata guddaa galatoomaa jechuu barbaada akka amantichaattis akka dhuunfaa akka Sheek Sayyid Huseenittis jechuudha. Sila kana quraanaan nu ajajaa ture. Quraanni namni sadaqaa nama tokkoof godhee jedhe nama jedhe laalachi irratti muslima hin jenne nama tokko nyaachisee beelarraa baraaree jedhe Rabbiin lubbuu isaa abiddarraa isa baraaraa jedhe. Akkuma kanas immoo hadiisatti amannaa Muhammaditti amannaa alayhi salaatu wassalaam waan isaan jedhanitti namni tokko kan ofii quufee bule hin amanne kan ofii isaatii quufee bule dhugumatti quraanaaf hadiisatti hin amanne kan ollaansaa immoo beelahaa bulee jedhan jechuudha. Kun sila kan nuti hojjechuu qabnuyyuu buusaa gonofaa jedhanii afaan Oromootti nu jijjiiranii kennata harka qalleeyyii dhaaf waan ta'uyyuu uuman wanti kun hin beekamne gadi buhee immoo baramuu qaba. Ani baay'ee biyya alaatti akka buufanni fannoo diimaatti hundeeffame illee UN maalinne deebi'ee immoo fe'ummaa inni WFP inni maalirraa ka'anii akkamitti hojjetan isa jedhu waan achi tureef bareecheen beeka. Jarri uummata karaa irratti gallakkisanii sadaqaa yookaan immoo kenna gaafataniitiyyuu uummata Afrikaa, Eeshiyaa, uummata harka qalleeyyii biyya biraatiin ittiin baraaran jechuudha. Nuti immoo waan kana mootummaan keenya kana qindeessee kana fiduun dhugumatti galata hammanan jedhamne qaba. Buusaa gonofaa gaafa jedhamu namni akka dirqamaa waan dirqamate yookaan immoo waan maallaquma mootummaatii se'u qofa se'a. Wantichi differensiidha kana miti sadaqaa jechuudha. Hoolmata yookaan immoo kennaa rabbiif jecha inni ji'oo tola ooltummaaf uumamedha. Kana bira dhaabbatuun immoo dirqama nama amaneetis nama hin amanneetis. Kanaaf nuti obboleeyyan keenya akka amantaa muslimaatti kan nu dhaamuu qabnu buusaa gonofaa jechuun maal yoo jettan amalul khayri akka nuti arabiffaan jennu tola ooluu rabbiif jecha jedhanii tola ooluu jechuudha. Kanaafis haqiqaatti gabaabinni nu bira sin jira. Baratuu dhabuunis nu bira sin jira, hubannoo dhabuun nu bira hin jira, ummata hubachiisuu dhabuuttis akka kaabineettis hin jira.
gaafa namni gibira kaffalu buusaa gonofaadhaaf kenne amma kana gaafatu jedhe lakki wanti kun akkasii tola ooltummaa fi harka qalleeyyiidhaa fi isa dhukkubsatee fi mana ittiin ijaaruudhaa fi ummata keenya nama jedhame gargaaruudhaaf jedhamee osoo baratee jedhee sasila 500 kennu 5,000 kennee ba'a jechuudha. Kanas akka hojjettoota gandarra hojjetan, aanaarra hojjetan, kutaa magaalaarra hojjetan dhaamsinu qabnu ummata keessan kana barsiisaadha. Nutis immoo har'a accept goonee waan kana fudhannee kaaneerra. Gaafa fudhannee kaan ummata keenya lallabbii gochuudhaan inni muslimaa masjida keessatti inni kaatolikiidha charchii keessatti akkuma kana mana amantaa hunda bakka jirutti kana barsiifnee waan kana hammayyeessuudhaaf istaandaardii Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in akka addunyaadhaaf gargaaraa ta'u akkuma dura abboowwan keenya deemanii kennaa turan Suudiin dur amma baay'izawee Tooppiirra jirti. Dur garuu namni hajjii dhaquutiyyuu asii nyaata qamasha yookaan immoo bachoo fudhatee deemetiyyuu warra Suudiitii kennaa ture. Har'a immoo jarri biyya biraa gargaaran nuti immoo akka kana taanuudhaaf connect ol goonee haala quality qabuun hojjennee rabbiin fuulduratti immoo jannataan akka bitan buusaa gonofaa jechuun tola oolmota keeriiti. Kanaaf hajajjabaan nun jedhaa obboleessa koo.